harkafuunee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan iddoolee garagaraatti sanii sagantaa teenyaa tan daawwachaadhaa jirtan martinuu salaamanni keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin birmufaadha qabu siin jenna sagantaa teenyaa tan guyyaa har'aatanaa kan jalqabneen sirba walisaa Ramadaan Umar sirba Dr. Artist Alii Birraa waamallii nu dhibee jechaadha sirba isaatiin kan jalqabne sagantaa keenya kan har'aatanaa dargaggoo milkeessaa muummee kitaaba afaan oromoodhaa sheeman dafar kan jiru magaalaa Dirree Dhawaadhaatti bakka abbaan gadaa ittiin argame akkasumas manguddoo biyyaatii fi hawaasni Dirree Dhawaa bakka iddooleetti argametti kan eebbifame eebbisaa laata maal fakkaata sheeman dafar jechuun maal jechuudha jechi sheeman dafar jiru jecha afaan faransaay afaan oromootti jijjiiramu baabura lafaa jechuudha jecha kana waan fayyadameef milkeessaadhaatu beeka walumaa galatti eebbi kitaaba kana maal fakkaata wal duraa duubaan isin dhiyeessina isin immoo daawwattanii akka ittiin bohaartan abdii guddaa qabna kitaabni kun akka eebbifamu akka hawaasa bira ga'uuf haal duree takka warreen hojjetan keessattuu Oromiyaan Action Group Ameerikaa Minnesota keessatti jechuudha isaan kanaaf galatoomaa jennaan hunda isaaniitiin jechuudha keessaafuu Abdusalaam hedduu isa galateeffannaa kitaabni kun haala addaatiin magaalaa Dirree eebbifamee jira eebba daawwadhaa ittiin bohaartan Rabbi kan nagaan nu bulchu nagaan nu awwalchu guyyaa kan nagaan nu awwalchu nagaan nu awwalchu guyyaa milkii nu awwalchu kitaabicha irra eebbifnu kanaas warra ittiin guddatu warra ittiin kabajamu warra ittiin bilisoomu Rabbi isin haa godhu hamtuu Rabbi nurraa qabu guddoo isaatiin nu haa fedhu muqaddamaas nu haa qajeelu muqaddamni nu qajeelee roobaas bajbaj nu godhe hamtuu Rabbi nurraa qabu biyya teenya misoomtuu Rabbi nu haa godhu misoomtuu Rabbi nu haa godhu بحق سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله durati bakka kanatti garteenu afeeroo keenyaaf galatoomaan isiniin jaa biyya teenya biyya nagaa Rabbi nu haa godhu amiin biyya quufaa Rabbi nu haa godhu amiin biyya waltahan fiinxabaatu Rabbi nu haa godhu biyya misoomaan fiinxabaatu Rabbi nu haa godhu dachii teenya mayra Rabbi nu haa godhu amiin samii teenya rooba nu haa godhu amiin xiqqaan keenya nu haa guddatu amiin guddaan keenya nu haa bulu بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله galatoomaa sagantaan teenyaa tan eebba kitaaba afaan oromoo sheeman dafar jiru eebba maanguddoo biyyaatiin kan jalqabame itti aansuudhaan ammaas maanguddoo gandaa yeroo baay'ee roga artiidhaatiin gumaacha hedduu taasisuudhaan kan beekamu Baaba Corree isa immoo waa'ee kitaabaa ilaalchisuudhaan isa afeerree waltajjii irratti jechuudha innis haasawaa mi'aawaa nuuf godha isatti aansee immoo milkeessaa muummee waa'ee kitaabni kun maaltu keessa jira kitaabotni maal shuruf kaa'aa waan jiru keessa kan mi'aawu keessaa tokko baasee nuuf dubbisaa tanaafuu ammas milkeessaa fi Baaba Corree isaan lamaan wal cinaa asini kan isin daawwachiifnu ammas isaan lamaan kana daawwadhaa itti bohaara seenaa Dirree Dhawaa keessatti afran qalloo osuun dubbatamne hin dabu arra afran qalloo geejjiba ta'ee haboodaan deemu barruu afaan oromooti barruu afaan oromoo yeroo umrii teenyaa keessatti garree dubbisuunis waan guddaa ta'u
ni agarra jennee waan hin yaadin dhalateenyaan agarree jechuun ilmaan keenya. Kanaafuu dirreen kophaa turte afrantutti aanee afaantutti aanee sadii ta'anii dhandhaarraa ta'anii jechuudha. Warra dhandhaarraa kanarratti bilcheeffatee nyaatu Rabbi nu haa godhu. Wanni biraa kan hin dubbachuu barbaadu maali? Namni tokko yoonii fi namni si tuffate tattaafattee carraaqqattee duraan achi gattaa ijaaniin kootu as ol taa'ii jechuu abbaa fiduu dandeenya tattaafatee. Yoo abbaan if tuffate immoo zalaalamuu bakka san irraa ka'u. Osoo if hin tuffannetti namni tokko yoo kophaasaa tattaaffiidhaan barruu kitaabaa qopheessuu dadhabillee 4-5 ta'anii gumaata olii oolanii dirree dhawaadhaa seenaasii ta dhokatte mul'isuun dirqama ta'a jechuudha. Guyyaa tokko barsiisota 5 wajjii walitti dhufee hojjetee gooroo fugugni beektanii hin jeenduma. Gooroo fugugu waan beeynuu jedhan. Saboo namtichi gooroo fugugu hin beeyne ilmaan keenya maal barsiisaa jirtanii jeen. Yaa boo arrumarraa eegallee sirraa barraa gooroon fugugtuun eeysaa jedhan. Yaa boo narraa birtanii boru ijoollatti himtanii gooroon fuguguttuma bishaan baddaa fi gammoojjii addaa bilee biftu tana waan narraa dhageessan kana boru ijoolletti himaan jeen. Akkasuma nuti umriin teenya mana 60 keessa ol dabarre waan nu bira jiru nurraa qindeessitanii kitaaba gootanii baasuun dhalaadhaan tanoonni Rabbiin jee baruu hiree harkatti. Anamma fakkeenyaaf ulaa mana quraanaa qabadheen beeku. Arrammoo sossoonii wallaalaan san godhaa ture biyya keessatti ilmaan keenya yuunivarsiitii seenanii doktora ta'anii eebbifamanii bahaa oguu agarru kana waan hedduu nu dhagahamu. Kanaafuu dargaggeeyyi keenya dargaggeessa barcaa oomishuu qofa osoo hin taane dargaggeessa seenaa barreessee seenaa biyya barsiisu Rabbi siraa godhu jechaatiin asirra dhaabaa galatooma. Kitaabni egaa Sheeman Dafar akkuma jirutti Sheeman Dafar baabura wajjin ol kun walitti dhufeenya qaba. Baaburri immoo guddina magaalattii Dirree Dhawaatii fi akkasumas maqaa biyyattii wajjinis walitti dhufeenya waan qabuuf ijaarsa biyyattii tana wajjinis jechuudha. Kanumaani baabura yaadachuudhaaf waa'ee baaburaati baay'inaan kan barreessine waa'ee biyyattii wajjin waan ta'eef Sheeman Dafar kan jenneeni. Sheeman Dafar magaalaa Dirree Dhawaa tana yeroo fi booranitti Faransaayotatu magaalattii tana boora yeroo sanatti jechuudha hojii hadiida wajjin kan ol qunnamu. Kanaafuu gaa baaburaa fi Sheeman Dafar waan waliin dhufuuf Faransaayota yaadachuudhaaf kan maqaa isaaniitti fayyadamne jechuudha. Maaliif iddoon teenya tan baabura lafaatti Sheeman Dafar jetti yoo agartan manni kun jechuudha. Sanuma yaadachuudhaaf akka walii galaatti gaa mee seensa kitaabichaa irraan gamuraa isin dubbiseetiin waan kana baay'inaan akka isiniif galuuf jechuudha. Kitaabicha irra piippiif qabri ijoollee piippiif laga harree baala gaarii baabbii waan jirutu jira. Kun gaa seenaa magaalattii Dirree Dhawaa keessatti yeroo marootan hin dagatamne kanumaanuu wallisaan keenya kabajamoo Dr. Artiist Alii Birraan wallisaniitu jirani. Marsaalee daandii kan qilleensarra rarra'ee dhaabbatu fakkaatu kan yeroo takka bitaa yeroo takka mirga yeroo takka deeyila yeroo taan labbaa sinaanneessuudhaan raafamaa suuta konkolaataadhaan gabbu'i. Hallayyaa dhangaggoo tan jalli isii gadii sanii mul'atu yoo sin hin marre if jalatti daawwachaadha suuta dabre suuta jechaa gabbu'i. Ariifachuun hin barbaachisu keessummaa waan taateef. Magaalaa dhooqa bal'aa keessa gaarraniin marfamte
tan hallayyaaleen fi sulullan galaanaa gaaraa fi naannolee ollaarraa kallattii garagaraatiin diriirfamanii funyaan isiidhaa ittiin deebisanii ittiin xiyyeeffatan yoo garte beekisan dhiiftii gammoojjii dirree dhawaadha. Shemandafar jecha afaan Faransaay yoo ta'u daandii hadiidaa yookaan immoo daandii sibiilaa jechuudha. Baratamaan garuu daandii baabura lafaati jedhamti. Yoo gargar furamu hiikkaan isaa sheeman jechuun afaan Ingiliziitiin rood jechuudha. Da jechuun ammoo of yoo ta'u far jechuun iron yookaan steel jechuudha. Tanaaf Shemandafar jechuun road of steel jechuudha. Magaalaa kuduraa fi muduraa biyya manzariinaa fi burtukaanaa biyya allaatiin foon malee lafeen nyaateen ajechaa qofatti labsitu yommuu jaan dhageesse sirbaan immoo ijaani garte. Moo ilmaan isii kan dirreen rakkattee dhiphattee kadhattee beeloytee guddiftee iddoo rafanitti galaanni halkanii kan osoo hin shoqomsine dhufu san isaan hammaaree gangalchaadha mukaan gufuudhaan dhagaadhaan qoree fi ededaan isaan dhawaa gara Jabuutii duraa erge yommuu jaan dhageesse. Moo biyya Baaraak Hussein Obaamaa osoo pirezidaantiin ta'een daawwate yoo jaanii dhageesse. Hundaafuu bashannanuu yoo barbaade daawwii yoo hawwite qalbii ta'e bohaarsuudhaaf qilleensa jijjiiruu yoo hamilte gaaddisa kaziiraa yoo dharraate yaada keen jijjiirii ni qottu gara dirreedhaa. Feetu konkolaataan, feetu baaburaan, feetu xayyaaraan. Hanga miilli keessi fiduu mee xiqqoo dirree si daawwachiisu feetu baajaajiin, feetu gaarii fardaatiin, feetu miilaan, feetu yaadaan sinaanneessee seenaa isii muraasatti himu tole. Jiraattota dirree dhawaadhaa yeroo yaadannu aboo nu dhiisi maal isa fannaan aboo qashti naam fi kan kana fakkaatan jechi jiru waan ka'us isaan wajjin ka'us laafumatti jecha kanatti kan fayyadamu ilma dirree ta'ullee baatu dirree dhaquu isaatiif ragaadha. Magaalaan dirree dhawaadhaa bahan kottanii dhihan malkaa jabduu kaabaan laga odaadhaa kibbaan qabri kiristiyaanaatiin daangeffamti. Yeroo ammaan tana ammoo haala ajaa'ibsiisaa ta'een babal'achaati jirti. Abboottan seenaa beekan magaalaan dirree dhawaadhaa dirree dhawaa jaamtee moggaafamuudhaan duratti haadhaalee jaamaa akka turte himan. Garuu jecha kana manguddoo lama qofarraa hin dhagee. Manguddoonni biraa jecha kana yoon gaafadhu kanumaa sirraa dhageenyee naan ja'a. Magaalaan tun babal'achuu isiitiin dura naannawa kaziiraatii fi hanga ganda muraasaatiin ala dachii qullaa muka kiniinaatii fi muka gaggabaaboo gammoojjiitiin guutamte ta'uudha odeessan abbootiin. Akkana jechaadhaati Shemandafar kan itti fufu jechuudha. Shemandafar kana keessa ammoo wanna dirree dhawaan qabdu wantootaan baay'eetu jira. Kaziira gaaddisaa biyyattii gaaddisa kaziiraatu jira, manneen faxiiraatu jira, wantoota garagaraatu jira. San keessa ammoo takka qofa isinitti himeetiin waltajjii yeroo fudhadheensaa waltajjii irraa gabbu'a. Magaalaan dirree dhawaadha wantootaan qabdu namootaan dirree dhawaadhaan ala jiraniif ibsuudhaaf jecha wantoota garagaraa fayyadameetiin jira. Haniida takka kan dirree dhawaan ittiin beekamtu waa'ee haniidaatiin isinitti hima. Mee haniida ni beektaa? Ati barri yoo feete jecha jaalallee ittiin faarsituun tan tooftaa ittiin baaftuun san seeta. Dammatoo jecha kan garaa isii ittiin laafifattuun san hin dogongorin jaalakoo san hanii jechuudha. Haniin irratti qubee daayoo idaate jecha haniit jedhamuutu uumama. Jecha arabaati hiikkaan isaa foon waaddame jechuudha. Iddoo qilleensarraa walaba taate keessatti hurkaa ho'a ibiddaatiin bilchaatee kan mututu foon ilmoo re'ee yookaan hoolaati mi'aawa. Mana haniidaa yoo dheete gatii laaftuudhaan tan keessa kee qolliftee miila keessiin sakalleen feetu dugda, feetu miila, feetu cinaacha, feetu harka ilmoo tanaa yookaan tarree tanaa gara qaama keetii dabaltee nafa keetiitti maktee kutaa qaama keetii godhuu ni dandeessa soorachuudhaan. Pa akkamitti mi'aawa seete yoo nyaattu yaa salaam. Garuu yommuu nyaattu suutaji hin ariifatin haniidni akkamitti mi'aawa seete daddaffiidhaan ifitti guuruudhaan ifitti harteetadhaan ni arrafamta ni tuffatamta. Abbaa garaa waraabessa guguu kan lafee duguuguu jaamteeti maqaa qoosaa badhaafamtee galta ijoollee dirreetiin. Kanaafuu harka kee suuta tarkaanfachiisi. Manneen haniidni ittiin argamu muraasni Heidarus, Ayyubee, kanan Laayibadee, Rahamaa, Sanaa fi kan kana fakkaatani. Sirna soorannaa haniid booda jaarraa hoolaarraa gara jaarraa re'ee ceete jechuudha. Haniida nyaattee abbaa malaa, abbaa tooftaa, abshaala taatee waniif hin deebine
firummaan ta'e hoolaa waliin tan cimte jechuudha. Iddoo galatooma. Daawwattoota keenya egaa milkeessaa muummee waa'ee kitaabichaa keessaafuu wantoonni waa'ee haniidaa haasa'e hedduu nama bohaarsa akka ittiin bohaartanis abdii guddaa qabna. Itti aansinee amma Sisaay Zallagaa Harree. Sisaay Zallagaa Harree jechuun walaleessaa cimaa biyya teenyaa beekamaadha. Sisaay Zallagaa Harree wanni jaaniif dhalataa Dirree Dhawaa Gandisaa Lagaa Harreedha. Kanaaf Sisaay Zallagaa Harree jedhee maqaa kanaan jechuudha kan beekamu. Sisaay Zallagaa Harree walaloo bareedduu takka afaan Amaariffaatiin kan dhiyeessuudha. Isatti aansee immoo Ramadaan Umar muuziqaa isaa kan hedduu namatti tolu sirba shaggooyyee muuziqaa fi akkasumas sirba walaloo qindeeffatee waltajjii irratti hawwisoo afran qalloo wajjin akka ajaa'ibatti weellisee nu agarsiisa. Isatti aansinee immoo Iskandar Aliyyiitii fi akkasumas Muwaazalii wal duraa duubaan walaloo jaalalaa akkasumas walaloo miidhagduudha kan dhiyeessan. Ammas gaa sagantaa teenyaa kan eebba kitaaba Sheeman Dafar daawwadhaatii nu wajjin bohaaraa isiniin jenna. ባቡር መጽሐፍ ዴፌር ይላል የመጀመሪያው ርዕስ። ባቡር መጽሐፍ ዴፌር ከዚህ ቀደም ባለው ባቡር ሁላችንን በማሳፈር ወስዶን ነበር ሸመን ደፈር። እንደገናም ይሄ አፈር ይሄው ደግሞ አበቀለ የሚነበብ ሸመን ደፈር። ባቡሩ እርግጥ ሄዶ አቁሞናል ሩቅ ወስዶ ከቆምንበት ለመቀጠል መጽሐፉ ላይ እንተልተል። የከተሞች አይዶል ሁሉም በየተራ የዘመናዊና የባህል ጭፈራ ያሰናዱትንም ያቀርባሉ ስራ። የድምጹ ፉክክር ልዩ እኮ ነው የማይሞከር ለአይን ማያበቃ ጆሮም ማያጠረቃ ተልካሻ ነገርም በመያዝ የመጡ በሙሉ ቀያዩ ከውድድር ወጡ። ደሞ አሉ አንዳንዶች እጅግ ከባባዶች ጥበብ ስራ ወዳዶች እነሱ በልዩ ያቀራረብ ዘዴ ከታች ተነስተው ተስፈንጥረው ባንዴ አልፏል ተብለዋል በሙሉ አረንጓዴ። የቸኛ ከተማም በዜማ ወጣት በዘመናዊነት የስልጣኔ አመጣጥ ዛሬም ለቀጣይ ዙር አስመዝግባ ብልጫ ድሬዳዋ አለፈች ያው በሙሉ ቢጫ። ያ ዘመን ናፈቀኝ ቢቀልብኝ ጊዜ የዚህ ዘመን ዋጋ የማይናፍቅ ነገር ናፈቀኝ አለንጋ። በደጁ በበሩ አለንጋ እያሉ የሚዞሩ ሰዎችም ነበሩ። አለንጋ እየሸጡ ዳቦ የሚገምጡ ወዲየት ተዋጡ። አባት እጁን ይዞት እናት እጁን ይዛ ለራሱ መቀጫ አለንጋ ሲገዛ አዲስ ስላገኘ ደስ እየተሰኘ ይሄኛው ይሻላል ይሄ ነው ጠንካራ ብሎ የሚመርጠው ለመገረፊያውም አርጩም የሚቆርጠው ያ ዘመን ናፈቀኝ ያን ዘመን ምን ዋጠው። ይሄ ዘመንማ ያኛውን አይመስለው ሰው አለንጋ ሸጠም ሰው ራሱ አለንጋ ነው። Shakitu martayu bayuba dalitu wana naskondu nasbi tanno namajdu shakitu garagana martu maro dunya makan dirba shakitu martayu bayuba dalitu wana naskondu nasbi tanno namajdu shakitu garagana martu.
mana koo wajjin xiqqasho waliin mufannaan hogguma sayyaanii tokko naa dhufeetiin barreesse akka tasaatti eedaan sanduuqa keessaa harke wannatan. Kanaafuu hoggaan dubbisu waan natti tolteef jecha waltajjii tanarratti yoon dhiyeessee hojiitiin qabadhee dhufeeti haala siniin naa hubadha. Anarraan si bare silaanuma turre kan ijaan wal garre wal alkuu qofaa miti walittis dhiyaannee qaama tokko taanee gubbaarra wal garre hedduu wal jaalannee walasoo hedduu wal jaalannee walobsuu hanqannee waliif gororree waliifis dheebonnee waliifis beelooyne daandii tokko kannaan soballeen dhaabbanne tan namaatti dhiifnee haala mijeeffannee waliin bultii jaarre jaalala ijoollummaa waliin dandamachaa sadoo fi qananiis waliin habbuqqachaa toltuu wal yaadaa hamtuu irraa wal eegaa jaalalaaf gammachuun waliin turra jennee waadaa waliif seenne nama taana jennee gaafa manaa baane si kashkaashuu malee sumaa yaaduu malee hamtuun narraan baane aara yeroo xiqqootiif dilana dallantee fuulana jijjiirtee waanaan ooddan seene akka tasaa ta'ee tan naggaftesi anaasiif dharre kan boru qormaata akkana ta'uun kee hin ta'u furmaata irkoo jiruutiyyaa taniin boruuf abdan osoon siif bololuu jaalala baadhee waadaa kee cabsitee jaalatame jettee yooniif if qaaleessite durillee wayyumaa arra dogoggorte gaariidhaan sisee gubbaa kee yoon ilaalu uffata taatee miicee si micciiru akka keessa keetii akkamiin haa baru qaroo ijatiyyaa takkittii tooyaa tiru an jaaladheesummaa qalbiitiyyan hiru jibbame jeetis aadee waan hiraaru hamtuu ta'e waan fedhu hammaan lubbuun jiru akka hojii keetii rabbi siif haa hiru. Walaloota daboo doggomsa walitti araaramne jechuudha. Kan aanaa xiyyaa summii ajaa'ibaa tallaalan faayaa laaqanii nakkannan jibbanii jiruutiyyaa ani duudidee summiin na jaalatti isiin na najjeeftu hedduu ana feeti duuba maaltu na miidha fidaa waan biraati hoggas wallaalaa tana murtiin tootii tutta duraati lammada irratti ammaas anaannatee jetti anaannatee anasee aanaa irraanfatee if cinaa osoo laalin anamaa laallate laalaa aanaa dhiisee anamaa filate aanaan ana miidhuuf quba anan laatee anaa miti isaa si dhiyaate isinii wal beekaa duraan naan geettee ani keeysan jiru ta'e akka feete eega taateen dhufaa duutillee yoo dhuftee afeerraa waan eegu cidhana fakkaattee badii aanaa teetii siifin hima ibsee aanaa si fakkaatee anallee roraasee tanaafiin dubbadhee haqa dhugaa baasee nan gaafatin hulii isaa sii galaasee jetti. Tamaayii takka hafe yaa harree ficaa tan qoraan keessaa maaliif keessa deemta dooniyaa baqeessaa akkamiin yaadda harree teetuun barbaasaa ficaan bar waan taatu qoraanii wal keessa mogga galii deemu midhaan wayii qisaasaa itti himee diddee mee eenyu keessaa baasaa itti bu'ee dadhabee guyyuunumaan gorsaa midhaan lafa fixxe bakkayyuu harcaasaa meeysuu yoon barbaadees fincilaan akkaasa ani firraa si dhiisee deem ficaadhaa siyaasaa jetti. Barootoo yaa magaalaa duubaa shagiituu martiyyuu beeyuubaa jecha sirba shaggooyyee hawwisoo afran qalloo wajjin bohaarsee Mu'aaz Aliitii Iskandar Aliitis walaloomii ho'ituu dhiyeessuudhaan isin bohaarsanii jiran. Har'aan tana kitaaba Shiiman Dafar magaalaa Direeraa hoteela Raas Dirree keessatti bifa addaatiin maanguddoon biyyaa akkasumas abbaan gadaa bakka jirutti haala addaatiin kan eeyyifamaa jiru jechuudha. Itti aansanii ammas Hassan Takwandoo inni immoo waa'ee kitaaba kanaa laata malja ijarra baasuudhaan kitaabarra dubbisee jira. Mee Hassan Takwandoo wajjin ammas kan turru taanaa turtii gaarii.
garaayoniin hidhee onneen hidhan taatu yaa urjii bakkalchaa tambariisaa baatu. Garaanni hidhamaa mire onneen hidhamti. Garaayoniin hidhee onneen hidhan taatu yaa urjii bakkalchaa tambariisaa baatu. Hiriyyoo wal taate yaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaa wallee akkaan tolcha. Ittiin faarfamuutu dirree dhawaa artistoota hedduu qabdii biyya urjii bakkalchaati. Biyya biiftuu ganamaati. Biyya Moskoo, biyya Arseneeti, biyya Suqalilaa, biyya Jarmani, biyya artii hedduu qabaachisa dirreen dhawaa. Arrallee garuu bubuutullee ni mul'atti. Ta'ee roga artii irraa tokko jechuuf hin jee baruunis takka tana osoo hin jenne biraan kutuu jechuuf hin irraa fudhadhe. Takka immoo reefuun tana mirgeessaa yoo dubbatu waa'ee haniidhaa irraa dubbate. Waa'ee haniidhaa yoo dubbatu waa'ee re'eetii fi waa'ee hoolaa fa'aa dubbate re'ee fi hoolaa irraa godhanii jiranidha. Gaaf tokko tapha tokko yaadadde beektaa reefu osoo hin taa'u re'ee fi hoolaa osoo hojii deemaniiti itti galgalaa'e. Kana waraabessi itti dhufe. Hoo isaa deemtan isin jeen bobbaan tun sa'aa bobbaatiyya takkaa wal harkaniin beekaa waraabessaa hojii isaan uumattu eegar binu. Bobbaan tun sa'aan tun sa'aatiyya eessaa deemtanii jee gaafate. Hoolaan rifatee hollachuu seene. Re'een xiqqoo irra qaruu ta'edhaa jaanii yaadanii beektaa. Rabbi biraa ergamnee deemnaa jetteen. Rabbi biraa maal isiniin jee jennaan uumuu bineensa fakkaatu kotti dhuftan qabaa fidaanaan jee nu ergee hiijee waraabessi fiigicha irra kaa'e. Amma lubbuun baasee beekteefi lubbuun baasee beektee re'eeni osoo deemanii ammaas mo'ota akka namoonni dallatee labba jira achi gubbaa qoraas bulleeti ganama bobbaanaa jaanii. Akka carraa ta'e waraabessinis bineensa hunda walii yaamee kottaa bineensa rabbi biraa dhufee jira. Irraa mareennaa jee mukuma isaa gubbaa jiran san jala wal gahii ta'a. Wal quban qaban immoo gaareetti xiqqoo amala hawwitiimi. Ficaan nagabe itti ol kaate. Nurraa taa'ee nu harkanii jaan oolan soda jira gaanni. Arbaa leencaa bineensi hundi muka jala jiranii beeku. Wal gahii jiran bineensaa rabbi biraa dhufe jaanii. Osuma uwwinxifattuuti mukni jalaa kuti. Eenyu bira bu'uu deemti. Arbaa leencaa bineensa guddaa saniimi. Amma carraan kaawwalaati jechuudha. Gideesiin dheedee isaan jitu dibette. Haqeessaa guddaa qabi jeen oolan. Nun dhufan jaanii isaan kaa'e. Akkasiin lachuu wal bitanii beektaa sanii yaadadde. Dirreen dhawaa biyya artistoonni hedduu faarsan amma fuula kudha lama gubbatti waa'ee halluu daawwee irraa kaa'eeti gama gubbaarratti miila fardaan si barbaada dirree dhawaa keessaa mana kee waan beeku eenyumaan nageessaa jettee jaalalloo barbaada dirree dhawaatiin walliftee jaalalloon daawwee bal'inaan kaa'ee achumarraan gabboota ammas nuhoo gabana waa'ee dirree dhawaa waan sirbarra jee diidii dirreetii yaa dirree dhawaadhaa yaa magaalaa ayyaa yoon si dhabee hin qabu fayyaa jee wallisee nuhoonis. Abbitoo kabbadaatis allaattiin dirree dhawaa foon malee nyaatinaa jetti magaaleen dirree dhawaa namalee dubbisinaa jetti. Sirbitoota hedduu walliseen Alii Birraattis walliseen soo dirreen dhawaa magaalaa jaalalaati magaalaa guddinaati magaalaa aartiiti hunda caalaa immoo maaliif aartiin maqaa dhawamtu dirree dhawaa biran kottu. Dirree dhawaa garuu yeroo takka manguddoodhaa qoradheen dirree dhawaa jechuun kunuu maali jee alii yeroo baa rabbi raamataa godhuufi dirree dhawaa jechuun bar maqaa namaati. Dirree dhawaa jechuun maqaa namaati. Nama dhawaa elemoo muudee jaamu karaa masgiida lazii bira qabiira kamuddii waliin qullaa ka hundu cunuffanne sheekaasii miti inni raaguudha nama raagu isaa qubachuu ture. Isaani dirree dhawaa jaanii yaamanii moggaasa Oromoo kabiraa yoo laaltan dirree Sheekh Hussein jaa Sheekh Hussein yaama dirree jaarraa jaa dirree qurquraa dirree xayyaaraa dirree dhawaa akkasii waan bira jiru Oromoo moggaasa achirraa kaatee jaabeeta. Duuba dawaa jechuun eessaa dhufte jennaani dawaa bar uummata Amaaraatu gaafa biyya qabatan san daawaa jechuun dhaawaa hin dandeenyeef daa ja'anii achirraa dirree dhawaa taate malee dirreen dirree dhawaati jee galatooma. Bakka haadhaa bu'ee cimiinfachuu baatus abbaan silaahuu abbaa daa'ima dhalatuuf. Abbaan kee abboon kee badii hojjetturraa adabee kasi gorsu badiirraa si dhoorkaa toltuu kan si ibsu gaarii si barsiisee hammeenyaas balleessu jaalalaan si jaaree jibba kan ukkaamsu. Abbaan silaahuu abbaa daa'ima guddatuuf ulfaawee dhiitawee cimiinfachuu baatus.
Atiinoo yaaboo maaluma siin jenna abbaa keenya moo dhiibbaa keenya jenna. Abboo akkan jenne isaan garteen beeytu foon koo akkan jenne harmee isaaniin beeytu. Maali kan jeeqamtee akkana dhiphattu murtii fi adabbii kan ardi roobsitu. Biyyootan addunyaa hammeenyaan darartee maaliif adabda akka abbaa taatee mataa keessa dhoof irree iiteeffattee boombii itti roobsuuf samii keessa baatee maaliif geerarta ija guduunfattee yaa abboo Ameerikaa. Dhugumaanii uleen nama gorsiifatta biyyootan addunyaa maalumaaf miita harka dumucaatiin maalumaaf nyaggoota. Isaan lafa dhiiftee ifiif samii keessa baatee maalumaaf bumgoota yaa abboo Ameerikaa. Yaa abboo Ameerikaa osoo dhalteen arkin osoo hin ulfeessin maaliif abbaa taata? Tan lammaffaadhaa dargaggootaaf hin barreesse dhiisii ni qammanaa jetti. Dhiisii ni qammanaa. Dhiisii hin tuttuqin harkaa sirran baasin ija teetiis bantee lachuutiin hin laalin qalbiinis dharraatee shanacharran kaa'in xuxxuutee hin buruqsin garaatti jabaattee keessaa gad hin cuunfin lakkisii ittiin siqin shanacha kee qabdee baay'ee tuttuqattee nama jibbisiiftee harkaan hin qammansin ittiis hin dhiyaatin harkaas ittiin laatin taa'in jeesa harkaan hin tuttuqin garas achi laattee shanacha kee hin guutin buruqee cuunfamee fannoorraa gabbu'a maxaxee maxxanee bocaan dhalata dhiisiisan tuqin qammanee bushaawee haalaan dhangaggaawee harka ja'a. Tan sadeessaadhaa mata dureen isin jetti. Isin miidhagoonni hedduudhaas toltanii urjiilee halkanii if godhuun iftanii qalbii nurraasinaa qoloo dagattanii sooftii marattanii. An kaniin dhaammadhu kaniin an himadhu akkana taatanii qullaa if gootanii daandii gabbaatanii sa'aa teenyan dhaabina sa'aa gaafattanii. Itu galatooma. Tan sadeessa olumatee diina koo jetti. Ati yaa diina koo olumatee olii ammallee hiixadhu if jalan na laali oluma fagaadhu osoo hin caalamne gaafachii kakkaate lafeen teekka nafne. Horofa manni kee nin qabaan hin boonin caaltus hin dhaadatin arra mana galtus kan addaa soorattus kan feete fuutee kan hin feene dhiiftee akka feete taatee utaaltee jiraattu dhoqqeedha manni kee hin dhaadatin arra dhoqqeedha manni kee horofa manni kee boroqa itti galtu. Tan maayii mootii jetti jaalleen tantoo mootiin boontuun tiyya qashtiin taniin an jaaladhe bultii manaa jaaruuf taniin qaadhimadhe kabajee ulfeessee taniin mootii godhe tiyya osoon ju'uu abdiidhaan if guutee tiyya osoon ju'uu tiyya ta'uu baattee tan namaa if goote hangummaa kabajaa mataarraa if buufte. Galatooma. daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenyaa kan hoteela Raasdireetii kitaaba Shiman Dafarra ilaalchisuudhaan wantoonni gaa isiniif dhiyeessaa jirru akka ittiin gammadaa jirtan abdii guddaa qabaachaadha. Maayii irratti gaa kitaaba kana kan akka magaalarra oolu kan taasise Mahammad Salmaan Jaama kitaaba Shiman Dafarra kana maxxansee magaalaaf dhiyeessee jira jechuudha. Kitaabni kun jechuun hoteela Raasdireedaatti bifa oowwaatiin abbaa gadaa maanguddoo biyyaatii fi akkasumas abbaa qabeenyaa Yaasiin Jaamaa isaanii wajjin bakka takkaa ta'uudhaan haala addatiin eebisuudhaan kan raawwatamu ta'a jechuudha. Hanga ammaan tana obsaan nordofuu keessaniif guddisanii isin galateeffannaa. Qopheessaan Sharmaar Kiyaadamiin ture Oromiyaan Action Group Minnesota Ameerikaa keessa jiran isaanis hedduu galateeffannaa.
guyyaa gaarii nageen nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Biyya jaalalaa biyya kabajamoo artist Dr. Ali Birraa shaman dafar lafa baaburaa afaan Faransaay irraa kan argame guyyaa har'aan kanaa guyyaa 10 baatii takka bara 2007 hoteela Raas keessatti kabajamoo abbaa gadaatiin eebbifamee jira hamilee shaman dafar eebbifamee jira gatiin qarshii 50 amarraa kaastanii magaalaarra oolee jira bitachuu ni dandeessan kan bitachuu feetan shamarreen teenya kan gurgurtaas jirti irraa bitachuu dandeessan shaman dabarra qarshii 50